nama gaddisis waan baay'ee namatti dhagam obboleeyyan keenya yeroo hundumaa karaa bahaaratiin deemani kun bishaanitti dhuma kun bishaan ba'ee huduudatti dhuma jechuudha. Huduuda keessatti makiina tasaafaruudhaan achirraa Yemenirraa gara Suud Arabiyaa imaluudhaaf makiinaan isaanii waan ta'uudhani lubbuun isaanii gara nama 10 jedhanii gara nama 18 jedhan yeroo hundumaa lubbuu ka qisaasisu ijoollee keenya jiraatama guutumatti walii galatti Oromoo qofaa miti walumaa galatti guutuun Itoophiyaa lubbuun isaanii ni qisaasa'a jechuudha. Wallahi billah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu naga keessanii fayyaa keessanii jecha anillee naga koota alhamdulillah garratti rabbi video kiyya like godha share godha Ramadaan guyyaa kurnaffaa Musa glafada mal fakkaata isin bira akkamii guyyaa kurnafaadha jarana nuti ka jennu wallahi baay'ee tokko waan nama gaddisiisudha. Yeroo hundumaa ijoolleen keenya jaarsolirraa yaani namuma jajjabaatu deema jechuudha. Ilmoo gatee deema haadha manaa isaa gatee deema abbaaf haadha isaa karaa hin taane deeme nasbee isaa immoo kan qurxummii taasisaa kan bineensa taasisaa jarana biyya keessattis biyya ambaatis yoo nuti yeroo hunda boonne falti kenna maalinni yaa jamaa nuti boowun qabna nuti gadduun qabna maali ani kana dhibe dhugaa rabbii dubbachuuf iddoo takkatti kana dhibe iddoo takka wallahi lazim baay'ee tokkotti natti ka ulfaate jechuudha. Yeroo hundumaa nuti maaliif gorsa waliin dhageenye nuti maaliif xiqqaa guddaadhaan maatii kennarraa maal dhageenye maatii isaanii qotiyyoo gurguree sa'a dhaltii gurguree harree gurguree takkaa jedhan asii hin ba'an jechuudha. Takkaa jedhan asii hin ba'an yeroo asii ba'an huduuda gubbaa gaafa ga'an gah bishaan baharaa gubbaa gaafa geenne jedhan mallaqa jedhu maatiin isaanii mallaqa horii gurguraa fi harree gurguraa fi farda gurguraa fi sa'a elmatu balbalarraa gurgura jechuudha. Jarana waan fedhellee ta'u biyya ambaa kun biyyuma ambaatti haadhaaf abbaa keessan hin madeessina obboleeyyan keessan hin madeessina bari waan nama dhibu jechuudha. Wallahi lasim waan baay'eetti nama dhibu jechuudha. Miidhamaa turre karaa sanillee deemu baanu gaafa ijji waan kana nu agartu hin dandeenyu keessa keenya nu danda'u dhugaadha. Ani keessa akka kiyyaatti gaafa ilmaan nama akkatti dhuman gaafa keessa keenya hin danda'u. Kanaaf yaa jamaa nuti otoo wal gorfannee walirraa dhageenne obboleeyyan keessan biyya keessa jiran warroonni amma akkatti dhuman kun obboleeyyan keessan biyya ambaa jiraataniiti. Akka ibaluutitti mana ijaaradha jedhee odeeffatee deema akka ibaluutitti akkas ta'a jedhee deema yookiin lafa bitadha jedha yookiin makiina bakka yaani namni gaahoo biyya isaa keessattuu dhagaatumee yoo jedhe hin bula. Isin immoo warroonni biyyoota ambaa jirtan obboleeyyan keessan karaa bahaaratiin maaliif deeman hin gorfattanii hin lolattanii dhuguma immoo asirra hawaan isin jechuu barbaadu. Namni biyya kanaa dhagaadha namaan dhaga'u dhagaa gurraacha jennan dhagaa gurraacha. Ati yoo gorsitu akka waan ati isa waanyitu ati yoo waa kana ta'i jettu bakka faalla yoo ati gaarii yaadu fakkeenyaaf yooma ani amma fakkeenyaaf nama tokko duuka taa'ee ani nama biyya ambaa taa'ee galee jireenya biyya ambaa sanuu karma seeratti deeme alhamdulillah rabbil alamin deemnee deebine eshi ani guyyaa tokko jechuudha waan isin ajaa'iburra guyyaa tokko xalabaa dhabee ala dalagee beeku guyyaa tokko maaliif gorsa namni naa kenna bismillah jedhe gaafa awwal biyya arabaa kana seen gorsi sun hadhanatti eegee keessa jira kiyya jira ani fakkeenyaaf ammallee kontiraata deemute maa 500 hin dalanne xalabaa bayeen dalagu ala namni suni nama manirraan deeme fira kooti na gorsi nama biyya arabaa kana turee gala jechuudha. Yeroo dursan jechuudha nama guddaadha yeroo durii jechuudha maal naan jedhe maa miliyoona takkasiin kafalle jedhe alaarratti namni ala ba'u kabajan qabu jedhe nama keenya birattis kabajan qabu
nama arabaa birattis kabajan qabu. Hamma fedha yoo si dalaga si kafalan ala baatee gabbayurra ati ala baatee qarshii kuma takkaan dalagachuu wayya jedha. Namni sun nagurse haddallee haddanatti jechuma sanii dhagartanii jechuma sanii hamma ammaa dheeke. Wantoonni namni tokko si gorse barumsa siif ta'a. Tokko barumsa ta'a tokko faallaa ta'uu danda'a. Maaliif jedhee namni suni wanni inni jedhee na gorseef dubartiin gaafa ala baatu miidhaa hedduutu irra ga'a, miidhaa garagaraatu irra ga'a. Maaliif hin beektan ijoolleen ala keessa jirtan. Hammam isin akka cinqamtan, hammam shaanxatti kafaluuf cinqamtan, kiraa manaa hin kafaltan, taaksii hin kafaltan. Mushawwara sanu taaksii odoo ta'e rakkoon qabu bakka feete deemta taaksii waraqaa warri qabu jechuudha. Garuu alhamdulillah rabbil alamin. Maaliif jedhe kana beektani? Gaafa as keessatti teessee nama gursite namni faallaa si fudhata. Akka hin taanetti si fudhata. Kanaaf jechuudha obboleen kiyya warroonni amma karaa baharaatiin deemanii lubbuu isaanii kaan bineensaa kennanii kaan immoo tuyyuu qurxummii kennan kun warroota gorsa namni gorsuun dhageenye haadhaaf abbaan gaafa gorsan obboleeyyan gaafa alarraa gorsitu karaa kanaan hin deemin gaafa jettee gorsitu waanyoo itti fakkaata. Ganna baranaa keessa ijoollee sadii ijoollee gandaattu jira warroonni karaa kanaan deeman. Wallahi billahi sadiinu warri isaanii harka qalleeyyiidha. Harka qalleeyyii garuu obboleeyyantu ala jira. Kaan obboleeyyantu jira kaan adaada jira akkasan fakkaata. Yaa jamaa kaan wanni takkan jirtu abbaan qotiyyoo tokkicha qabu balbalarraa gurguree gaafa bahara gubbaa ga'u birri 40 na arge yaade. Kan nyaatu eenyuun isinitti fakkaata Itoophiyaa keessa akkaawuntiin namicha sanii. Fagoo miti beeka Itoophiyaa keessa namuma Itoophiyaatu sirratti dalagata si qabee fuudhee siin deemee Suudii si geessa dalagoon hin jirti jedhee gaafa si geessu kunillee namuma Itoophiyaatu Suudii walii galee dallaalata. Obboleeyyan keessan bakka hin taanetti dhumaa jira. Biyyuma keessattuu taa'a dalagadha. Namni hin jijjiirama. Feestaalii yoo guurte quraarii yoo hojjete maal rakkoo qaba? Kunis biizinasa kunis dalagoodha. Amma namoonni tokko tokko quraarii yoo fakkeenyaaf gizee tokko magaalaa xiqqoo irraa gara Adaamatti dhufuuf deemna roobe marra gara Adaamatti dhufu waan isin ajaa'iba bara magaalaa irraa dubartiin takka guraagee turte afaan keenya sirriitti beekte ijoolleen sadii dabuubidha ijoolleen sadii kinoo ramadaana kana wallahi sadii dabuubidha intalli guraagee sun afaan amaariffaa oromiffaa akka jaabeetti beekti eessa keessa jirta magaalaa roobe keessa jiraatti maal hojjatti buna gurgurti afaan keenya haasofti naan jette arsiin naan jette jarana mucaan sun jechuudha ijoolleen kun eessa jennee gaafanne bifti isaanii gurraacha akkasiiti miti magaalan ijoolleen sadeenu kennaan ijoolleen kun sadiin dabuubidha ani guraageedha garuu amma afaan oromoo sirriitti danda'etti isiin buna gurgurti ijoolleen sun isirraa dhufanii buna kana dhugan ijoolleen dabuubii sunillee afaan oromoo haasaa sadiinu namni isaan bira taa'ee namatu garuu ofitti qaanqaa isaanii haasaa waan isin garamu ijoolleen amma akkatti isin laaltan kuni waan afaan oromoon beekne isinitti fakkaatti jette maal gurguru isaan beeytanii qolo akaayii kan agartanii shumburaa minamna wal keessa isa gurguratu maal jette isheen ijoolleen arsii waan akkanaa dalagoon fedhanii qoloo kan argatanii hin tuffatanii hin fedhanii garuu isaan akkatti gisee laaltan nama waan qabne fakkaatanii inni kuni qoloon isaan gurguran kun tirfii guddaa qabaa jette isiin illee sabuma biraati ijoollee sun illee sabuma biraati nuti nama sadi ta'e ta'a jirra tokko abbaa kiyya obboleettii obboleessa kiyya nama afur na fakkaata jetti nutti himte buna irraa dhuunee asisan irraa buna dhuunee achirraa mucaan kotteen isaa kana kottee kana tokko kana qawannoo godhata hinnaa godhata achirraa akkana isaanii nama saba biraati jedhama ila maaliif jedhee dalagoon biyya keenya keessayyuu gaafa waa tuffachuu baatte hin jirti
gaaf xaafii namni gadi naqe lafa sanii hartee gingilchitee jette hojirra oolchita gaaf qoloo kan hojjetatte gaaf feestaalii gurgurte ati isarraa kaatee sadarkaa guddaa ga'uu dandeetta maaltu karaa kanaan si oofee lubbuu keessi baasisiisa duraara rakkaaftaa barbaada yoo kattaa'u ta'e rabbiin xiqqishuma irraa barakaa keessi kaa'e guddachuu dandeetta akkana isiniin jedha obboleen kiyya nuti iju keessattuu ijoolleen Oromoo wanni namni isin gorsu gaafa isin gorsan isin immoo maanire faallaa namni sun na yaada faallaa hamaanatti yaada yookiin immoo waan badaa na yaada yookiin immoo akkanaan tarre nawaayan jedhee fudhata bar saraha namni keenya kun wallahi akkas jedhee fudhata hin beekallee nama gorsi nama tokko gaafa hojjedhu jettee gorsitu hojii nama hojiin jira miti namni keenya keessattuu namni keenya ijoolleen keessattuu namni keenya hojii sirriitti tuffata warruma rabbiin itti fakkeessatu hojjetee jiraata hojiin qaaniin qabu udaan kana laayitee hoodalaayitee qaanii takkan qabu maali nuti ijoolleen biyya arabaa jiran udaan jaartolii udaan daa'imman isaanii ka ilmoo keetiin taane ka daa'imman isaanii irraa dhiqaa guddisaa turree miti guddisaa jirtu miti garuu immoo namni keenya biyya isaa keessatti waan salphaa tuffateetiin waan guddaa dalaga biyya ambaasitti jechuudha isin galee tuffatamaa sanuu jibbamaa sanuu arrabsamaa sanuu jechuudha kan isin jechuu barbaada viidiyoo keessa irratti dheeresse hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ramadaan allee guyyaa kurnaffaa lakkoofsisnee jirra alhamdulillah jechuma waa hundu rabbiin nu kennetti alhamdulillah jechuudha isin jedha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh nagaannaa tura hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinu